Addi waraanaa inni dhumaa Armaageedoneessa. Anis jechoonni xuraa'oon geggeessaa hafuuraatiin dubbatamanii fi taateen fakkaatan sadii afaan jawwee sanaa, afaan bineensichaa fi afaan raajii sobduu sanaa keessaa ba'uu isaa nan arge. Isaan jechoota geggeessaa hafuura jinniiwwaniitiin kan dubbatanii fi mallattoowwan kan raawwatan si'ataan gara waraana guyyaa guddaa isa kan Waaqayyo hundumaa danda'utti walitti isaan qabuuf gara mootota guutummaatti lafaatti ba'u. Isaaniinis bakka afaan Ibrootaatiin Armaagedoon jedhamutti walitti isaan qaban. Kun raajii waa'ee Armaagedoon himamedha jedhan hayyoon dhimma amantii Dr. George. Jecha Armaagedoon jedhu macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti iddoo tokko tokko qofaatti eeramee jira. Innis macaafa qulqulluu macaafa mul'ata boqonnaa 16 irratti argama. Arkiyooloojistoonni akka amananitti iddoo tarsiimawaa Armaagedoon kan kaaba Israa'elitti argamutti yeroo jalqabaaf namoonni kan qubatan waggaa 6,000 duradha. Haa ta'u malee magaalaan Armaagedoon maqaa guddaa qabdu ibidda achitti ka'een kan barbadoofte waggaa 3,000 dura ture jedhu. Armaagedoon dhimma dhuma biyya lafaa wajjin hidhata qaba. Gama biraan immoo maqaa iddoo ani dhaabbadhee jiru kanaatii jedhu Dr. George. Gara Armaagedoon baga nagaan dhuftan jechuun Lidoor namoota daawwannaaf deemanitti naannicha agarsiifti. Armaagedoon jecha Ibraayisxii lama walitti fiduun kan uumamedha. Har'a jechuun tulluu jechuudha. Meegedoon immoo maqaa magaalittii yookaan naannoo kanaatii jetti. Iddoon kun biyyoota baay'ee barbaadamaa ture waraanni garaagaraas asitti adeemsifamee jira. Waraanni asitti adeemsifame hundi magaalittii balleesse. Deebisanii immoo ijaaruutiin xumuraa ture jetti liin. Iddoo olka'aa Armaagedoon jedhamu kanatti yeroo xiqqaatee haftee magaalaawwan wal irratti ijaaraman 20 oliitu jira. Meegedoon adda waraanaa bara durii fi ammayyaa hunda addatti beekamu akka ta'e himu Dr. George. Namni hundi waa'ee gaara Tsiyoon ni beeka. Innis iddoo Yerusaalem keessa jiru qofaa osoo hin taane mallattoo magaalaa bara baraa amantoonni baraaraman iddoo itti walitti qabamanidha jedhan hayyuun kun. Gaarri Armaagedoon immoo faallaa sanaati. Iddoo waraanni dhumaa itti adeemsifamudha. Achittis humnoonni hammeenyaa ni injifatamuu jedhan. Armaagedoon maaliif barootaaf qalbii keenya qabatee ture? Yaadni Armaagedoon bara kiristaanotaa duriitti baay'ee beekamaa hin turre kan jedhan Dr. George. Inumaayyuu gara jalqabaarra macaafa mul'ataa qaama caafata qulqullaa'aa ta'uu qaba kan jedhu irratti shakkiin ture jechuun ibsu. Akka hayyuun qo'annoo amantii jedhanitti boodarraa namoonni miira addunyaa waaqa mormu keessa jiraachuu hin barbaannu jedhu qaban dhufan. Jarri kun yaada humna gaarummaa gaafa tokko humna ammeenyaa ni injifataa yaada jedhu ni jaalatu ture jedhan. Yaadni Armaagedoon bara giddu galeessaa keessaa baay'ee beekamaa akka tures ni hubachiisu. Akkasumas bara ammayyaa jaarraa 20ffaa keessa immoo deebi'ee dhufe. Innis yeroo waraana addunyaa lammaffaatti ture. Namoonni baay'een waraanni dhumaa addunyaa kanaa akka jalqabaa jirutti dubbachaa turan jedhu. Baroo ammayyaa kanatti illee iddoo Armaagedoon jedhamu kanatti waraanni garaagaraa adeemsifamee jira. Yeroo waraana addunyaa tokkoffaatti waraana Jeneraal Edmaandii Aleenbaayin hoogganamu dhiyoo Meegedoon waraana warra Otomaan injifate. Bara 1918tti Edmaandii Aleenbaayin iddoo kanatti warra Tarkii mo'achuun booda maqaa gooftaa Meegedoo jedhamu kennameeraaf. Garuu bakki kun injifannoo waraana kanaaf shoorri inni qabu guddaa hin turre jedhan George. Yaadni Armaagedoon har'allee ilaalcha namoota baay'ee irratti dhiibbaa akka qabu ni mul'ata. Namoonni lafa kanarraa hammeenyi yeroo argan dhumni addunyaa dhufaa akka jirutti ni amanuu jedhan Dr. George. Mallattoon bara dhumaa maalidha? Maatewos 24:5-8 barri dhumaa ga'uu isaatiif kan agarsiisu waan xiqqoo mul'atu nuuf kenna. Baay'een isaanii ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin dhufuu baay'ees ni dogoggorsuu lolaa fi oduu lolaa akka dhageessan isaaniin jedhe. Kun ta'uun dirqama egaa eeggadhaa. Hin na'inaa haa ta'u malee dhumni ammayyuu sichi. Sabni lafa irrattis mootummaa irratti ni ka'a. Beelli dha'ichi raafamni lafaa bakka adda addaatti ni ta'a.
raajii sobaa dabalaa dhufuun isaa, lolli dabalaa dhufuun isaa, dhahichaa fi balaan uumamaa mallattoo bara dhumaa kanaati. Dubbifama kanaan of eeggachiisa nuuf laata. Akka hin dogoggorree sababii isaa mallattoon kun jalqaba dhiphinaatii, dhumni sichi dhufa. Hiiktoonni tokko tokko akka agarsiisanitti tokkoon tokkoon sochii lafaa, tokkoon tokkoon tasgabbaa'uu dhabuu siyaasaa fi Israa'el irra kan ga'u tokkoon tokkoon waraanaa barri dhumaa ariitiidhaan ga'aa akka jiru mallattoo mirkanaa'udha. Haalli dhumaa baraa ga'uun yeroo agarsiisu isaan barri dhumaa ga'eera jechuudhaan kan agarsiisan ta'uu dhiisuu danda'u. Ergamaan Phaawulos akka inni nu akeekkachiisutti guyyaa dhumaatti barumsi sobaa dabalaa dhufa. Hafuurri garuu mul'inatti guyyaa bara dhumaatti kan dogoggoran tokko tokko hafuurrii fi of arguu dhabuu sobdootaatiin barumsi hafuura seexanaan kennamu dhaggeeffachaa amantaa ganu jedha. Tokkoffaa Timootewos 4:1 Guyyaan dhumaa guyyaa muddamaa jedhamuudhaan beekama. Hammeenyi namaa dabalaa dhufuu isaatiif namoonni dhugaa mormuu isaaniitiin sababa. Lammaffaa Timootewos 3:1-9 irratti akkasumas tokkoffaa Tasalonqee 2:3 irratti. Kan biraan mallattoon yaadamuu kan inni of keessatti qabatu manni qulqullummaa Yihuudootaa Yerusaalemitti deebi'ee ijaaramuu isaa yeroo ta'u, innis Israa'el irratti diinummaa dabala. Mootummaa addunyaa tokkoo dhaabuu duukaa bu'ee ta'us baay'een mallattoon bara dhumaa inni guddaan mootummaa Israa'elitti. Bara 1948 Israa'el akka mootummaa of danda'e tokkotti beekamtii argate. Irra guddeessa bara haaraa 70 asitti yeroo jalqabaatiif Waaqayyo Abrahaamiif kakuu akka galetti sanyiin isaa Kana'aaniin akka dhaala bara baraa akka dhaalan uumama 17:8 irratti dubbatee jira. Hisqeelis waa'ee Israa'el haaromsa fooniif hafuuraa raajeera. Hisqeel 37. Israa'el lafa mataa isaa irratti mootummaa akka dhaabbatu akka raajii bara dhumaatti isa guddaadha. Haala bara dhumaa Israa'el wajjin wal qabachuu irraa kan ka'e Daani'el 10:11-41 mul'ata Yohaannis 11:8 milikkita kanaan tilmaama keessa galchuudhaan Abshaalaaf hubatoo ta'uu dandeenya. Abdii bara dhumaa kan ilaallatu ta'us isaan haalota adda addaan hiikuun nurra hin jiraatu. Raawwiin bara dhumaa ga'uu isaa ifatti akka agarsiisan goonee Waaqayyo ragaa nu laateera. Qophaa'uu ni dandeenya. Kan waamneefis akkas akka taanuuf. Bara dhumaa fi wanta ta'aa jiru. Amantaa addunyaa tokko yookaan New World Order Religion. New World Order Religion yookaan Ecumenical Religion jedhamu hundeessuuf dhamaatii guddaa kan agarsiisaa jiru Pope Francisdha. Namtichi ergamaa Lucifer yeroo ta'u dhaloota miiliyoonotaan lakkaa'aman ittiin taphachaa jira. Paappaasiin Vaatikaan kun addunyaa amantii haaraa kana fudhachuu qabdi jechuun oliif gadi fiigaa jira. Waggaa waggaan amantoota gartuu yookaan diinoomineeshinii adda addaa walitti waamee kottaa Kiristoosiin waaqeffannaa jedhaan. Ikonomikaal yookaan Antikiraayist fudhachuufis gamanumaan dibbee rukutaa kan jiran Anglican Churches, World Evangelical Churches, the Seventh Day Adventist, Pentecostal, Methodist Churches, Orthodox Church, the Muslim Church, the Salvation Army Churches, the World Lutheran Church, the Baptist Alliance Church isaan kun hundumtuu walitti dhufanii Baabiloon guddittii dhaabuuf ka'anii jiru. Wanti haasawamaa jirus akkana firoota ko. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Jaalalatti ni amanna. Dooktirinii waldaa keenyaa dhiisnee Waaqayyoon haa waaqeffannu. Amma kana dura wanti nu miidhee yoo jiraate tokkummaa dhabuu keenya. Kana booda garuu gaaddisa tokko jalatti walitti qabnee Yesuusiif haa sagannuu jedhu. Kun immoo kan ta'u amantii hundumaa seera waldaa Kaatolikii jala galchuunii namichi arrabni akka dammaatti. Dugda duubaan garuu hojii ilma badiisaa isa Saaxinaa'el jedhamee hojjeta. Walga'ii kana irratti affeeramanii yaada Pope Francis akka ajaja Waaqayyootti kan fudhataa jiran hedduudha. Fakkeenyaaf Dr. Rick Warren, Kenneth Copeland, Todd White, Joel Osteen fi fakkaattota isaaniitiiti. Jarri kun biyya kana keessa illee lukkeewwanii fi hordoftoota baay'ee kan qaban yoo ta'u, warra wangeelaa sobaa yookaan Prosperity Gospel lallabanidha. Ragaa guddaa Pope Francis hojii Illuminaatii hojjechuu isaa kan ifa baasu
wanta gaazexaa guddicha Ameerikaa New York Times Oktoobar 21 2020 barruu fuula isaa irratti maxxansedha. Akka gabaasa kanaatti Poop Firaansis gaa'elli saala wal fakkaataa ilaalchisee seerri yookaan Civil Union Law sirriitti deeggaramuu qaba jechuun seera amantichaa cabsaniiru kan jedhudha. Kanatti dabalees miidiyaan Aljeeziraa har'uma gabaasa wal fakkaatuun as ba'ee jira. Dhaabbachuu amantii haaraa addunyaa New World Order Religion yookaan Economical Religion jedhamu fuulduratti yeroo dhiyootti arguuf jettu. Kana malees bineensa lafa keessaa ba'u biraa tokko nan argee akka hoolaa gaanfa 2 qaba. Akkuma bineensaa akka jawwee sanas ni dubbata ture. Mul'ata 13:11 sagalichi kan jedhu raawwachuuf jira. Ati inni rafaa jirtu dammaqii iji hafuuraa keessanii haa banamu. Wanta nu goyyomsuu kamiyyuu jala ooluuf Waaqayyoo nu haa gargaaru.